kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun jimaataarraaf jenne kunoo. Naannolee magaalaa Baahir Daar marsanii jiranitti har'a gara barii lafaa jalqabee hanga sa'aatii 2 guutuuf daqiiqaa muraasni hafetti dhukaasi guddaa dhaga'amaa ture sana hordofee Baahir Daar keessatti sochiin ramaddii dhaabbachuusaa jiraattonni sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Jiraattonni bakka Abbaay Maadoo fi Lidataa jedhamuun beekamanirraa sagaleen Ameerikaa haasofsiise akka jedhanitti har'a lafti bari'uuf yeroo deemurraa kaasee sagalee meeshaalee waraanaa gurguddoo dhaga'aa turuu isaanii ibsan. Sodaa nageenyaaf jecha akka maqaan isaaniin gaafatamne ka gaafatanii fi naannoo Abbaay Maadoo jedhamuun beekamu keessa ka jiraatan ta'uu namni ibsan tokko akka jedhanitti har'a lafa bari'uuf deemu sa'aatii 11:22 irraa kaasee hamma sa'aatii 2 ta'uuf daqiiqaan 10 hafetti dhukaasa meeshaalee waraanaa gurguddaa dhaga'aa akka turan ibsan. Namni kun itti dabaluudhaanis sababaa dhukaasa dhaga'amaa tureen mana keessaa ba'uu akka hin dandeenye magaalaa Baahir Daar keessa sochiin tokko akka hin jirre bilbilaan ibsanii jiru. Dargaggoon jiraataa magaalaa Baahir Daar kan maqaansaa akka iccitiin qabamuuf gaafate tokko har'a ganama abbaasaa dhukkuba sukkaaraa qaban gara Finfinneetti geessee wal'aansisuuf akeeka akka qabaataa turee fi garuu sababaa dhukaasa sanaan manaa ba'uu waan hin dandeenyeef jecha imalli balalii xayyaaraa saganteeffate fashaluusaa ibsee jira. Mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa har'a ibsa baaseen magaalaa Baahir Daarii fi naannoo isheetti raayyaan ittisa biyyaaf humnootiin nageenyaa humnoota finxaaleeyyii jechuun waaman sana manaa gara manaatti deemuudhaan sakatta'uun qulqulleessaa akka jiru ibse. Ibsi kun itti dabaluudhaan bulchiisa naannoo sanaa keessatti hojiin seera kabachiisuu haala guutuu ta'een gaggeeffamaa jira jechuusaa Asteer Misgaanaw Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Naannolee filannoon marsaa 6ffaa otoo itti hin gaggeeffamiin hafe keessaa 4tti waxabajjii 6 dhufu kana filannoo gaggeessuuf qophii ta'uu isaa boordiin filannoo biyyaalessaa beeksisee jira. Filannoon marsaa 6ffaa sun waggaa 3 dura kan gaggeeffame ta'uun isaa ni yaadatama. Filannoon kun bulchiinsa naannolee Benishaangul Gumuz, Afaar, Somaalee fi Itoophiyaa waaltaa keessatti kan gaggeeffamu yoo ta'u mana maree bakka bu'oota uummataa 9 fi iddoo banaa manni maree naannolee qaban 26 ta'uun ibsameera. Boordiin filannoo biyyoolessaa filannoo gaggeessuuf sagantaa karoorfate kanarratti paartilee siyaasaa fi waldaalee siviikii waliin har'a marii gaggeessee jira. Deemsa filannoo kana danquu ka danda'anii fi dhimmi hidhata qabu kan waa'ee nageenyaa ilaalchisee hirmaattota mariirraa gaaffiin boordii filannoof dhiyaatee jira. Walitti qabduun boordii filannoo guutuu biyyaa Aadde Meelaat Warq Haayiluu akka jedhanitti bulchiisa naannolee arfan filannoon keessatti gaggeeffamu kun haalli nageenyaa qaban deemsa filannootti fufuuf amansiisoodha jedhamee amanama jechuu isaanii Kennedy Abaate Finfinneerraa gabaasee jira. Daarektarri itti aanaa jaarmiyaa gargaarsa daa'immanii kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNICEF Ted Chaibaan daawwannaa guyyoota 5 Itoophiyaatti taasisaniin Itoophiyaa keessatti balaa namoomaa guutuu biyyattii keessatti gadi fageenyaan dhufuu malu hambisuuf hawaasni addunyaa deeggarsa daa'immanii fi maatiif taasisan akka guddisaniif waamicha dhiyeessan. Itoophiyaan rakkoowwan hedduuf saaxilamteettu gargaarsa keenya barbaaddis jedhanii gogiinsi sababa El Niinoon dhufeeru kaaba giddugaleessaa fi kibba biyyattii keessatti daa'imman miiliyoona 1 irratti miidhaa geessiseeras jedhan. Bara 2024 kana keessas Itoophiyaatti daa'imman miiliyoona 1 fi haadholiin harma hoosisan 350,000 hanqina nyaataaf akka saaxilamuu malan tilmaamameera. Chaibaan naannoo Tigraay kan gogiinsaan akka maleef saaxilamteettu kan daawwatan yommuu ta'u turtii koo keessattis maloonni maatiin ittiin gogiinsa kana jalaa dandamatan kan dhumateeru ta'uu argeeraa jedhan. Haadha maqaan ishee Lamlam jedhamtu tokko argee akkanatti himtetti yeroo waan hundi nuuf fooyya'e jennetti gogiinsi kun nu mudate naan jette. Ija isheerraa abdii kutannaa isa dhugaatu mul'atas jedhan. Gogiinsaan alattis rakkoo kana walxaxaa kan taasiseeru weerarri dhukkuba koleeraa, busaa fi dhukkuba dangii guutummaa biyyattiitti balaa fayyaa hawaasaa hatattamaa ta'aa jiras jedhanii dhukkuboonni kun immoo warra salphaatti daa'imman ajjeesan.
garuu immoo ittisuun ni danda'ama. Dhukkuboota kanneeniin alattis biyyattiin walitti bu'iinsa keessa jiraachuun qaamoleen balaaf saaxilamoo ta'an kanaaf immoo wal'aansoo guddaadhas jedhan. UNICEF mootummaa Itoophiyaa waliinii fi qaamolee biroo waliin tumsa cimaan rakkoolee mudataniif deebii kennuuf hojjetas jedhaniiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa keessatti gargaarsa taasisuuf maallaqa doolaara biiliyoona 3.24 na barbaachisa yommuu jedhu UNICEF immoo daa'imman gargaaruuf maallaqa doolaara miiliyoona 535 na barbaachisa jedheera. Gara oduu biraatti yommuu dabarris immoo gaazexeessaan lammii Faransaay torban darbe Itoophiyaa keessatti jeequmsa uumuuf shira xaxuun shakkamee to'annoo jala oole kamisa kaleessaa gadhiifamuu isaa hojjechiisaan isaa kan maxxansa addaa Africa Intelligence jedhamu beeksisanii jiru. Jaallanneen dabalataan nutti himti. Antoine Galindo torban tokko hidhaa keessa erga ture booda bilisa bahee gara Paarisitti deebi'uuf Finfinnee keessa ba'uu danda'eera jechuudhaan gulaalaan olaanaa maxxansichaa Paul Dijkman dhaabbata oduu Ajaans France Pressiif himaniiru. Kutaa Afrikaa bahaa keessatti maxxansa kana kan hoogganan Galindoon jalqaba baatii kanaa yaa'ii gamtaa Afrikaa gabaasuuf gara Itoophiyaatti kan imale yoo ta'u guraandhala 22 to'annaa jala oole. Aangawoonni oduu gabaasaan ganna 36 kun biyyattii keessatti jeequmsa uumuuf shira xaxeeraa jechuun himataniiru. Finfinnee gadhiisee osoo hin bahiin dura dhaabbata oduu Ajaans France Pressiif akka himetti nagaa ta'uusaa fi fayyaansaas gaarii ta'uu ibseera. Haalli hidhaa keessaa rakkisaa ta'ullee akka gaariitti naqabaniiru jechuun ibse. Paul Dijkman akka jedhanitti Galindoon gadhiifamuunsaa hojjetoota Africa Intelligence kanneen isa waliin deebi'anii wal arguuf fedhii guddaa qabaniif boqonnaa dhugaa ta'eera jedhan. Galindoon aanga'aa paartii mormituu adda bilisummaa Oromoo waliin hoteela Finfinnee tokko keessa wal arganiitu jiranii to'annaa jala oole. Dilbata darbe abbaan murtii duratti ka dhiyaate yoo ta'u hidhamni isaa kun hanga bitooteessa tokko jechuun har'aatti akka dheeratu ajaji kennamee ture. Dubbii himtuun mootummaa Itoophiyaa Salaamaawit Kaasaa roobii darbe akka jedhanitti Galindoon yaa'ii gamtaa Afrikaa akka gabaasuuf hayyamni kennameeraaf garuu waan sababii daawwannaa isaa waliin guutummaatti wal faallessu irratti bobba'ee ture keessumaa odeeffannoo dhimma siyaasa keessoo biyyattii waliin wal qabatu walitti qabaa ture jechuun ibsaniiru. Humnoonni hidhatanii fi milishoonni michuu isaanii ta'an kanneen Sudaan keessatti aangoo qabachuuf qabsaan Daarfur gama kibbaa harka caalaa isaa yeroo to'achuuf yaalanitti ajjeechaa gosa irratti hundaa'ee fi humnaan gudeeddii saba bal'aa irratti raawwatan jechuun ogeeyyiin tokkummaa mootummootaa gabaasa haaraa baasaniin hubachiisanii jiru. Gochi isaanii kunis sadarkaa yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti raawwatamuu ga'uu akka danda'u himaniiru. Gabaasni gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf kamisa kaleessaa dhiyaate dhaabbata oduu Associated Press argate kun gara jabummaa humni deeggarsa saffisaa yookaan RSF kan irra hedduun isaanii Araboota olaantummaa qabaniin gocha gara jabummaa Afrikaanota Daarfur irratti raawwatan waan suukanneessaa ta'e agarsiiseera. Kana malees karaa toora maallaqaa walxaxaa ta'een dhaabileen kurna hedduu hirmaachisuu dabalatee akkaataa RSF kutaalee Daarfur 5 keessaa 4 to'achuuf itti milkaa'es bal'inaan ibseera. Ogeeyyiin kunneen gabaasa isaanii fuula 47 qabu kana keessatti RSF fi milishoonni isaa iddoowwan Daarfur keessatti buqqaatonni gaaddisa tolfatan namoota siviilii yookaan nagaa ollaa sana jiranii fi dhaabilee tajaajila fayyaa irratti xiyyeeffataniiru. Waggoota 12 dura Daarfur duguuggaa sanyii fi yakka waraanaa wal fakkaataa ta'een keessumaa milishoota Arabaa Jaanjaawud kanneen gara jabina qabaniin uummata giddugaleessaa yookiin Afrikaa bahaa of beeksisanii irratti raawwatanii turan. Kunis waan deebi'ee dhufe fakkaataa akka jedhan abbaan alangaa mana murtii yakka qoratu kan addunyaa Karim Khan gamilachuu yakka waraanaa yakka dhala namaa irratti raawwachuu danda'u yookaan duguuggaa sanyii Daarfur keessatti raawwachaa jiru jedhanii amanuuf sababoonni ga'aan jiru jedhanii. Barrummoo
roobii darbe godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaatti hidhattoota finxaaleeyyii faannootiin dhukaasa konkolaataa geejjibaa irratti raawwateen namoonni 3 du'anii 2 immoo madaa'uu jiraattonnii fi aangawaan aanaa Giddaa Ayyaanaa himanii jiran. Hoogganaan hospitaala Giddaa Ayyaanaa namootni kunneen rasaasaan ajjeefamuu mirkaneessanii namoonni kaan lameen dhukaasaan kan madaa'an yaala argachuuf gara magaalaa Naqamteetti imalaniiru jechuudhaan VOA'tti himaniitii jiru. Galmoo Daawit dabalatasaa qopheesseera. Haleellaa finxaaleeyyii faannoon dhaqqabe jedhaniini roobii darbee konkolaataa geejjibaa magaalaa Naqamteerraa gara Giddaa Ayyaanaa deemaa ture irratti dhukaasa banameen lubbuun namoota 3 darbuu konkolaachisaan balaan kun isaan mudate obbo Ahmed Idris VOA'f himanii jiru. Harkaan waan namni sun fuula hidhatee jira shaashiitiin hin mul'atu ija isaa qofaatu mul'ata. Konkolaataan dhaabbachiisee yaa'u dubbii ta'uu isaa baree erga dhaabbachiisne keessaa baqachuutti keetti dhukaasni battaluma nurratti baname yaa'u tolee dargaggeessa baay'inaan namoota ni fe'ee jiru. Inni danda'u humna qabu fiigee akka carraa ta'e immoo namoonni dudduubatti hafanii namni 3-4 rukutaman. Hospitaala hin geenye achumatti lubbuun isaanii ba'e bakkuma sanatti. Waan addaa maaltu jira waan beekamaadha ifaaf bilisadha. Faannoo malee. Obbo Ahmed haleellaan kun Naqamtee ka'anii utuu gara Giddaa deeman bakka dhagaa jigii jedhamutti isaan irra dhaqqabuu himanii imaltoota 40 ol konkolaataa isaanii irratti fe'aniis akka turan dubbatu. Jalqaba nama tokkotu ba'ee irratti namni 2 keessa caakkaatti ba'eetti dabalame nama 3 kan ba'e. Isayyuu xiqqoo kan shifaanii kennee milishaan bakka eegumsa sanaan gaadhee nufaana dhufee isuma buusnee kaane. Xiqqoo dhukaasaa 2-3 gaafa inni dhukaasu xiqqoo kiffitiin argamee xinnoo uummanni kun ooleyyuu malee hundumaatu dhuma ture tokko kanaaf hin jiru ture lubbuutiin. Siniif hin birmanne irree warri milishaa sun kan achi jiran? Namni nu dirmate hin jiru baqannee deemnee maadannaan uummata dhume uummata jalatti kunoo fixaa jiroonnaan makalaakaan immoo deesii dhufee shurrubbaa qabu goofaree qabu lakki shurrubbaan qabanii goofaree hin qabanii innee gaafa nuti dubbannu bakka gara biraatti deebanii ajjaan poolisiyaanaa keenya baay'ee aarsaa godheera konkolaataan xiqqoo rukkutameera konkolaataa keenya gommaa faasa raqaame kekeerannee nama harkaa fudhannee milishaa aanaa keenyaan hulatanii naani isaan faana gara Giddaa deemne. Balaa kanaan namoonni 3 jechuun Qalbeessaa Biraanuu, Eebbaa Fufaa fi Faayisaa Galatuu lubbuun isaanii kan darbe ta'uu kana keessaa obboleessa Qalbeessaa Biraanuu ta'uu kan dubbate Zalaalam Biraanuu obboleessi isaa daldalaaf ba'e ukkeerraa gara Giddaa utuu deemuu ajjeefamuu dubbata. Qalbeessaa Biraanuu Ayyaanaa jedhama. Gaafa facaasaa gabaa uffee oleetu galaa jiru. Finxaaleessa maaraa naannoo dhagaa jigii jedhamutti makiinaa konkolaataadhaan deemaa jiru keessatti dhukaasaa irratti fillisiitiin banee dhaabachiisee obboleessa koomarii waalleewwan 2 gara harooliin mukaa obboloowwan 3 battala kan du'anii 2 immoo madaa'uudhaan dhufanii. Obboleessi rasaasumaan rukkutame laphee irraan bakka dhagaa jigii jedhamtu sana bakka gabaashee qaama mootummaa hidhatee jiru jira. Lubbuu keenyaaf sodaanna. Qaama kana goltummaatti gallus hin qabnu. Dhalli keenya obbolaan keenya hamma muka boqqollootti lakkaa'amaan jiranii gabaadhaa dhugaan nagadattee galchuudha kan isheen duuti obboleessi kun. Uummata miidiyaa meeqa kan ta'u uummanni karaa sanarratti dararamaa jiru maaloo aanaa 5 yoo xiqqaate aanaa 5 kun immoo firrisaa dhukkubsannaan namni isaa duunaan obbolaan kun mana Naqamteerra kan kaleessa dhufate obbolaan Hararii Disaabaadhaa dhufanii amma Finfinnee kun Naqamtee ta'aa jiru karaa dhufan dhabanii karaa yaaddoo sanaa. Qalbeessaa Biraanuu Ayyaanaa kan dhukaasa kanaan ajjeefame jedhame dargaggeessa gana 24 ta'uu kan dubbate Zalaalam sirni awwaala isaa Giddaa Ayyaanaa gandaa Harreelee Waajjaatti gaggeeffamuu dubbatee jira. Dr. Malkaamuu Addunyaa meedikaal diireekteriin hospitaala sadii rasaasaan rukutamuu dubbatan reeffi isaanii gara hospitaalaa dhufuu VOA'f dubbataniiru. Kan nu bira dhufe dhiironni 3 du'anii dhufanii namni 2 immoo madoodhaan dhufee jechuudha. Yaa'u akka ilaalamutti waanuma rasaasaan rukutamanii du'anidha jechuudha. Karaa seenee fi karaa ba'ee qabaa jechuudha. Laphee marra rukutamanii yaa'u chestii marra danduutu. Dr. Malkaamuun namoonni dabalataa 2 kan miidhaan irra ga'ee dhufan jedhan battaluma yaalaa argatanii ba'ullee himanii jiru. Obbo Amanuu Dhiinsaa hoogganaa waajjira paartii badhaadhinaa aanaa Giddaa Ayyaanaa ta'ee kana ilaalchisee akkas jedhan. Yeroo imaltoonni Naqamteerraa gara guttinirraa immoo gara Giddaa Ayyaanaatti ba'anii sisa magaalaa dhagaa jigii kan jedhamtu ishee darbuudhaanii namoota kanatti dhaabadhu konkolaataa jechuudhaan waa konkolaataan dhaabadhu jedhu konkolaataan yeroo inni gad dhaabatu uummanni yeroo inni irraa bahee gadi baqachuuf jedhu warreewwan dhokatanii dhaabatan sun immoo
namoota kanatti dhukaasuudhaan namni 3 battalumatti kan du'anii fi namni 2 immoo kan madaa'anidha jechuudha. Kanaaf dhimmi sun immoo toora sana eegumsi dhaabbii jira waan ta'eef mootummaanis kallattiimaan yeroo dhimma kana maaliif akkas ta'e jechuudhaan namoota toora sana eegan tarkaanfii fudhateera. Isaaniinis namoota toora sana eegan namoota 4 to'annoo jala oolchee jira jechuudha. Kanaaf balaa kana kan geessise eenyudha ree wanti adda baafattan akka qaama mootummaatti? Amma wanti adda ba'e finxaalessumadha. Amma finxaalessi toora sanarratti shiftaan Amaaraa jira. Shiftaa Amaaraa naannoo Amaaraarraa dhufee osoo hin taane saba sanarratti kan jiru naannoo sana kan jiru an dhokatee tokkummaa uummataa saba Amaaraaf saba Oromoo jiru jira. Finxaalessadha. Finxaalessa gama lamaaniin iyyuu hojjettee kan adda baaftu irratti hin rakkatta. Kanaaf finxaalessumatu rakkoo ammaataa kana taasise kun immoo gara fuulduraattis furmaata kan argatu ta'a. Jiraattonnii fi konkolaachistoonni sarara geejjibaa Naqamtee gara Giddaa Ayyaanaa fi Guuttinitti rakkoo nageenyaa nu mudataa jira jedhaniifis mareen akka gaggeeffamaa jiru ramaddii geejjibaa duukas eegdonni ramadamaa akka jiran himanii ta'us garuu darbee qaama lootee galtuu jedhaniin balaa wal fakkaatu akka qaqqabaa jirullee eeraniiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa. Gabaasa keenyatti aanuun immoo Eertiraan lammiilee ishee irratti to'annoo cimaa gochuu hacuuccaa fi sarbama mirga namaa hamaa bal'inaan gaggeessaa jirti jechuudhaan hayyoonni dhimmootii mirga namaa akeekkachiisaniiru.